Qubee koo quba harkaa sin jijjiiru kuulleetti. Qubee koo quba harkaa imaanaa bara meeqaa iftuu gaafa dukkanaa akkamiinan si qeeqaa. Qubee koo quba harkaa injifattuu fidala siin baruuf siin barsiisuu maalla gooteen didala. Imaanaa shee Mahammad Rashaad imaanaa ayilee fida galaa gaafa rakkinaa maaliif jechan si dida. Gaafa dukkanaa sana qabdee nu baaftee boolla akkamiin si dagannee oolmaa akkasii siif oollaa. Meeqa torraan si ga'uuf karaatti cite kichuu ganaa kan duraa caalaa iftee mul'atta sichuu. Siin dubbachuuf jecha kalee aarsaan baafne eenyuun bakka buufna bakka keesi kaafne. Har'a hayyuun baay'atee filannoo baay'ees kuufnu. Qubee koo gaafa morkaa siin homaa bakka hin buufnu. Aabaa caadaa jenneetuma itti fufna maleessa qubee dhiigaan as geesse garaa maaliif balleessa. Dhiigaaf lafee gootaatiin erga dhaqqabde har'a anis dhiigaan si tiksuudha qoonnati qabdu narraa. Dungoo gaafa rakkinaa gaafa golgolaaf dhaama maqaan siif dhabe anoo eenyu jedheen si waama. Siinan jecha uuma siinan sagaleessa siinan boojuu oole maafen si balleessa. Lakkii kabajamtee kursii keerra teessa. Kan ormaayyuu ni ga'a kan si jibbu fuulleetti galaa gaafa rakkinaa sin jijjiiru kuulleetti.